Nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Kutaa macaafa qulqulluurraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:6 Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyichis anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara Abbaa hin dhufu jedhe. Nagaan Gooftaa isiniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan Raajii Qannoodha. Egaa dhaamsa hariifachiisaa oduu gammachiisaan fuula keessanitti qabadhee dhiyaadhe. Innis jaalala Waaqayyoo ta'ee waldaan keenya waldaan Tullu Araaraa magaalaa Hoolotaa keessatti argamtu konfireensii afuuraa guddaa qopheessitee jirti. Kanaaf namoota hundumaa kan ilaallatu naggaadota, barattoota, akkasuma hojii kan hin qabne, hojii kan qaban, namoota naannoo kana jiran, naannoo Hoolotaa jiran, baadiyaan magaalaa otoo hin jedhin namni hundumtuu kan irratti hirmaachuu qabu sagantaa afuuraa guddaatu qophaa'ee jira. Innis guyyaa fuula keenya dura jiru ji'uma 11ffaa kanaa adoolessa 11 hamma 13 guyyoota 3f kan turu dhangaa afuuraa guddaatu qophaa'eera. Guyyoota kanatti tajaajiltoonni tajaajilan Raajii Bulaa Tamasgeen, akkasuma Raajii Taanaa Baacaa, akkasuma faarfannaadhaan yeroo itti Waaqayyoon waaqeffannu yeroo bal'aa qabaannaa guyyaa kanatti kan nu tajaajilu faarfattuu Asteer Kabbabaati. Akkasuma toosistoonni waldaa keenya, tajaajiltoonni waldaa keenya guutummaatti hin argamu. Ani obboleessi keessa Raajii Qannoonnis argamee isinan tajaajila. Kanaaf namooti Hoolotaa fi naannoo isheetti argamtan hundumti keessan guyyoota kanatti argamtanii dhaggaa afuuraa guddaa kanarraa akka hirmaattan jaalala Waaqayyootiinan isin beeksisa. Sagantaa kana guyyoota sadanuu akka isin hin baane irratti argama. Yeroo ittiidhaan namoota baay'ee hiikamu, yeroo itti dhukkubsattoota kadhatamu, yeroo itti namoota gaaffii garaagaraa keessa jiraniif hiikamsi labsamu ta'a. Guyyaa kanatti wangeelli mootummaa Waaqayyoo ni lallabama. Akkasuma lubbuu haaraadhaan waamichi ni ta'a. Hundumti keessan walafeeraa irratti argama. Guyyaa eebbaa nuu ta'a. Teessoon keenya magaalaa Hoolotaa hoteela Hawwii duraanii dabartanii daandii Qoobilii buufata fayyaa Galgal Kuyyuu irratti achi ol geessu gara harka mirgaatti argama. Kanaaf guyyaa kanatti hundi keessan argamtanii eebba guddaa kanarraa akka hirmaattan isiniin jenna. Jimaata ganamaan jalqabaa guyyaa guutuutti fufa, Qidaames akkasuma, Dilbatas akkasuma guyyaa guutuutti fufa. Sagantaa kanarratti hirmaadhaa. Tarii akka tasaa haala yerootiin fageenya lafaatiin kan wal qabatu sagantaa kanarratti argamtanii nu wajjin waaqeffachuu kan hin dandeenye. Sagantaa dhaabbataa waldaan keenya qabdu namoonni yeroo adda addaatti kan nu gaafatan. Roobii guyyaa guutuu sagantaa fayyinaati. Akkasuma Dilbata guyyaa guutuu yeroo waaqeffannaa fi yeroo kadhannaa, yeroo barumsa sagalee Waaqayyoo qabna. Sagantaa kanarratti illee hirmaadhaa. Namoonni yeroo adda addaatti sagantaa keenya gaafattan. Sagantaan keenya nuyi torbanitti qabnu kara lamaan qofadha. Roobiidhaaf Dilbata guyyaa lamaanuu guyyaa guutuudha. Kanaaf guyyoota sagantaa idilee kanarratti dhaabbatan an argameera hundumaa isinan tajaajila. Konfireensii kanarratti yoo hin argamne sagantaa kanarratti hirmaachuu hin dandeessu. Namoota bakka garaagaraa jiran dhukkubsatanii sireerra kan ciisan, akkasuma mana yaalaa kan jiran, rakkoo adda addaa kan qaban as dhufuu kan hin dandeenye suuraa isaanii qabatanii dhufuudhaan kan dhufuun mijatuuf immoo fidduudhaan guyyoota kanatti argamtanii Yesuusin isa hidhaa dhalootaa hiikuun wajjin akka waaqeffattan fayyinni namoota hundumaatiin waan kadhatamuuf irratti argamaan isiniin jedha. Tarii iddoo keenya kan isin danqoo jiraate akka tasa iddooma jirtan dhaabbattan yoo bilbiltan bilbila foddaa kanarratti argamu yoo bilbiltan iddoo keenya nu gaafattan isinitti himna. Sagantaa kana konfireensii guddaa kanarratti hundi keessan hirmaadhaa. Guyyaan kun isin jala hin darbin. Guyyaa itti furmaata ta'uudha. Guyyaa itti namoonni baay'een fayyan wangeelli mootummaa Waaqayyoo lallabamu lubbuu haaraadhaaf waamichi ta'uudha. Eebbifamaa iddoo jirtanitti nagaa argadhaa. Akka isin hin dhumneef humna milkaa'ina keessan dura dhaabbatu guyyoota kanatti argamtanii akka nu wajjiniin Waaqayyoon waaqeffanneef karaa qormaata adda addaa gaa'ila keessaniin haa ta'u hojii keessaniin karaa kamiin haa ta'u humna isin qor sagantaa guddaa kanarraa akka isin hirmaanneef humna isin rakkisu kamiin maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaa keessanirraa kaaseera. Danqaan kam isin hin argatin, dhukkubi kam isin hin daangessin, dhabni kam isin hin daangessin. Guyyaa takka kanatti dhuftanii akka hiikamtaniif hafuurri Waaqayyoo iddoo isin jirtanitti isin haa jabeessu. Nagaadhaan turaa. Eebbifama.